haa gabbaasanii malee maallaqan kafalinaa jedhu orke. Bakka saniin daabboon gabbaatee jechuudha afaan Oromooti gaa. Dhageessanii maaliif akkam namni qaama firraa maallaqa kafala? Akkam namni maallaqa qaama firraa kafala? Naante. Amma hangaatu dhagaye nama waggaa lama guutuu nama gabbaraa jiruun beekama. Kanatti illee gurbaa sanitti illee quba qaban maaliif gallakkiftaa? Eebii walii sattaruun akka shari'aatti illee ni jirti maaliif gallakkista jee namni gaafatuu danda'a hin jira. Itti gaafatama fudhatu qabu. Abu Rashida, welcome. Waalaikum salam. Para mama namni share na ragwade dhufe akkami. Nagaya wallahi. Maaltu maal ta'e yoo filma duriin deebi'an ammas. Filma durii deebi'e. As keessa jirtii miti mucayyoon itti dalagam. Asuma keessaan jiraanuma. Oo asuma mana bante. Laal takka wanni godhuu fedhanii akka ati niyaan keessi baduu akka qalbiin ta'e maraattuu akka if jibbituu waan akkana kanaa fi kana miidhan se'anii gadhiisan. Yaa. Fuula qabdaa namootu rabbiin waan saniin uume dantaa takka hin godhinii fi garuu lammata jiru teessanitti if eeggadhaa waan gootanirraa yoo booda boochan ta'e hin godhina. Ana kanaan beeku. Yoon hin godhee jiraadhe inshaallah maaliifii fi malaayikaan irra hin dhaabbanne kan godhanin hin beekaa dantaan qabu jechuudha. Galarii kee itti kennite dhibee akka waan kana keessaa qabdu. Ittiin kannine Amma bara abba takka qalbii sin cabin. Abu Rashidaan ittiin kannine bara. Ati godhee mi haboo? Anaa godhe malee yaanni wanne eega gabbaate waan hannummaan seenee silaayif waan kuttee akka isaan yaadan sanillee ta'uu fi qalbiillee nan cabtu akkan duraan asirra fataa jee jiraadhu caalaan jiraadha. Bara waan sin jee dhageesse sii fi dubartiilee teenyaaf waan hedduu dubartiin tun na dhibdi. Hedduu takkaan isin jaalladha hedduu akka isin jabaattaniin fadaa jechuun waan goote takka. Yaada alhamdulillah dabbo qaamaan gaatu akkan gaatu kanaan qabdan yaa rabbi dabbo akkan gaatu sanitti xunu godhi jaa karadda kotta dawallee keessan isinii fi nima yoo barbaadda warri muxxeen isaanii zabaadii fi baaduu yaaftu cufti kotta isinii fi nima agartanii muxxeeti akka fuula kiyyaa kanatti bareedu jechuudha akkatti ajiidha jechuudha wasakni takka irra jiru ilmaa sharmuuxaa. Isaan silaa akka yaada isaanitti hangaatu bachiifne daanii dibata wallaahi laafin hangaatu hin baddu warabbal kaaba naamana hangaatu hin baddu wallaahi. Wai, hayye, akkamitti marree taate, akkamitti nuti qishoo taate, jaarmee miseenjera keessaan jaaramanii dhufan. Isin galtee? Miseenjera keessaan inshallah sila miidiyaa kana gubbaa jaartanii jechuudha. Wallahi an dhuguman isin jaa. Yooni lubbuun tiyee isin harka jiraatte mee baasa. Waan takka hin fidda, waan takka. Wallahi. Maal na gootan mee? Maal na gootan? Mata darsu. Yaaliin isaanii milkaa ofii dhiisi isaan asirraa na balleessuu fi na cabsuu na kuffisuu yaadanii anarrallee burullee hin cabu. Maa qofta akka ija qabdutti achi qabda akka funyaan qabdutti achi qabda maali rakkoon? Kana barnu cufti ni qabnaa bakka. Dhalaatee namni hin qabne. Dubartumatti duulu uummata gadi galoo. General Kameo, General Good, nuti beenu sani mo General Birat. Abbaa ajandaa hudduudhaa tokko kan hudduudhaan feemasii as gii tokko haasaa jira. Warra raasawaa jiru banta? Lakki haati gaalariitti kan niteen. No bara namatti kannee bara annan keessa ganna qeetiin injeenar keenya obboleessa kiyyaa kootu naa tolchi jee agarsiiseenii ichimaan koodii fi imeela hiyya qabatee bira bani injeenari malee nama birootiin miti. Kam injineer kun kam? Mukaayiroo jiru tokkoon beeku. Hai. Normal jechuun beeka malee. Giiftii keessa nama baasaa naan jaaniitti natti fidan tiktookiin kiyyan dalagu jennaan natti himanii
Achumaan karaas ganaa olii dawwalee fi akkas jee keessa ganna gaggizan garsiisu seenee jechuudha. Mee suuraa isaanii qabdaa injineer kana kan inni ani seen ta'in. Wallahi suuraa isaan qabu bilbila keessaan. Ozabella. Sakaayiroo tana maaltu keessa bade? Masuu wannaati keessa bade? Wallahi hin beekuna. Wallahi Ni qabna jaanii gabbaaniiti qabaadhaa miti inshallah uffadhaa deemaa noo isinii tolte. Maqaa isaa akka huccuu uffadhaa deemaan jiin. abbaan fadhiyoo gabbaasi waan uumaan godhuun irraan dalagu nama Maal kaadiyam. gabbaasa waan ati qabdu maal gabbaasa naaddeeti waan haaree fidani. Wayii guyyaa keessa arraf irratti agaree. Kunoo akkana laa. Tana kan hin dhagayu. Eegaan dalladhee fi jidduun man qabaa bara. Shamarran keenya ifeegaa jechaa wallee dadhabnee mi amma akka huccuu uffadhaa yennaan akkam jettu. Akkasila. Uffadhaa akka huccuudhaa yoo funyaan isinii taate funyaan irra kaayyadhaa yoo ija isinii taate ija baqeeffadhaa yoo adda isinii taate addarra kaayyadhaa shamarran keenya isin garaa maraachuu fi akka ifajjeestu godhuu hin dandeessan an takkittuma taanaan isinii dhaama ati taatu ammoo laal faabittin jiraadhu waan bareeddu qabdaa. Normaal lau jettee isaa intalti gabaan. Boonii jaa fidee normaal lau. Normaal lau jettee. Awa shamarran kana silaalaa dhiisanii rabbi jaanii kanneen uummanni baalagee. Hundaa miti. Kanumaaf ammastanii bakka wanni biraan jiru. Ta'ayyoo teessaniitis fidaa isii raftu kaasaa suuraadha. Masummaan tana malee hin jirtu ba. Ma akkamitti namni malee hoo Tanaa hafeef. Tanaa hafeef. Allahu akbar. Namatti shanarra godha. Ati biteeti qalbii teeti laal. Takka illee dubartiin afaan bantanii marreetee agarree jettanii mucayyoo ta'an hin tuqatinaan bakka jirtutti jabaadhu leenca teenya jaadhaan malee. Wallahi irraan dalagu. Silumaa fadhan jaanu. Nani zaabanii kan dalagu mana arabaati kan hin jiraadhu bilbila hiyyaa. Barni qabanii daqiiqa sagaraatti dhaqanii misa maal abbaa isaanii. Ajaa'iba. Polisii kami? Assalamualaikum. Ada Abu Rashida. Akkam. Ayuma. Nagaa. Ummi Ayyantu. Nagaa nu qabda. Akkam isatu bindilluun. Siyaanne waade biyya Oromoon tun beektaa gowwu waade hoggaa waan takka argan sila abbaa giraawundii godhatanii gidaara manarra lattafatanii bareeda ture. Amala Oromoon beekta ani addunyaa kanarraa Oromoo wajjin dhalachuun kun wallahi Oromoorraa dhalachuun nama gaddisiisa yeroo takka sii galee. Aboodeem nama gammachiisa nama waan keessaa ba'e maxxanfatee deemuuf feemisatti ta'u maal ta'eetis. Dhiisuu Mataan uummata keessaa waan maxxanfatanii bara. achi malee dalagaan Amma qaban Rashida jiru. fakkeenyaaf Eegatti amma sabboontu iluu gaafaanii fi asin nama 8,900 itti wal affeeranii itti uwwisanii asirraa galchanii zaaraa sanyii jawaaraa asirraa akkas galchanii soo walumaa galatti namoonni Oromoon asirraa hin galchin hanga qaban jechuun miciyyoon tuni dogoggoruu dandeessi balleessitee dogoggortee dogoggora kana immoo warra eega dogoggortee boroo akka ittiin deebinetti dhiyeessanii ofitti qabanii gorsuudha akka isin waan kanarraa barattu godhuudha akka isin waan kanarraa of duuba deebitu godhuudha malee gonkumayyuu isirra duulanii akkas taatee kana addatti kana gaddisiisu dubartii fa'a dubartiin akkamitti dubartii arrabsiti teetis akkasuma teetis qottoon adda isaaniitu machi teessi. Laki qottoon adda keenya dhaabbadumee nuti inshallah ablee dahabaatiin nu tolchani tanuma jala duutanii tanuma jala maraatan moo akkam jechuu qottoo shishee ummata wallaahi maali dubartiin mana si banata yaaboo. Dulloota tokko tokkotu warra Suudi Arabiyaa keessa Bangaalii fi Suudii hedduu salluu jirtu tokko na. Us araba dhiisi waan isaan siin banatanii isaan Laa maqaa kiyya naan dhoone malee cinaan na arrabsuu fadhanii. Ayyoon araba fadhee nama lamaa sadiirratti na arrabsuu. dhaggeeffadhaati. Bakka isaan ni qaban yoon ifi bareeddee irra bareeddee ta'e isaaniitis cinaa kaanii nu agarsiisan akkam jetta. Akkasila.
Sitate? Narina egati yesin rabarede. Masha Allah na jate sanis birakaya lala ifma foto kufra dachi. Wal biratti yaalaalanii. Deebisaan isaanii normaal na'u yoo san dabre immoo dhugaadha godhuun nun feesisu waan akkanaa kana eega goote habba takka bishaan akka jedhan namni jiidhe tortoruu hin sodaannee jechuu dhageesse Eega. bakka maal abbaa isaanii duuba kanaan isaa eenyu qalbii tuban silaa akka yaada isaanii Wallaahi. jarana teeysan qottoodhaan dhawan teeysiidhaa dhaabaanii shat godhaniif akkam laalta waan bareedduu namu laaluu ni fadhaatiidha. Teessan fokkottee teessiidhaatiin ol dhadhaabbachuu eegallaan isin gad deebitaniif laaltan qofa. Umaa keessaan natti hin katabina akkoo teessaniif himaadha. Zifti. Ayti nama guddaa. Nama guddaan hin qabu jaanii isin himani. Ziftooch. Mataa dhakaa gootanii wallaahi beekadaadha. Habootii itti muddi gaafa feete banadhu waan si tole goote haateetis oggooti dhalattis na laalaatee si ililchitee wanni haareenii haatee dhageessu hin jiru. Akkasin laaffisaa fudhadhaa uummatoo maamataa nama dhukkubsitan. Bishaan jiruusi. Saroota kan gargaarani. Irraa baradhaa wilii miciyyoon akkana gootee ni baala goomtee jaachi dhaabbadhaadha warri dalagaa dhabdam maraatoota. Saree dhadhaa'u. Ijoolleen teenya takka takka gowwaadha beekte. Ijoollummaan teenya taara argee taara sirri jirtu tokko. Warra akka dabbaal tokko baatu mana natti banatee waa hiyyaasa warra hudduu dhalaatiin feemasaa ture. Ati wanni tun teetiimi? Wayita nama biraati? Maal galchaan jeeniyu waan kiyyaa maal Lakki teetimoo teetii miti dubbu manaa deebis teetiimi? Eejee? Warri itti qaaloyte warri itti bareedde fuularra maxxanfadhaan jeen. Yaa. Waan qaalii morma fannifatanii deemaniiti. Morma keessanirra fannifadhaa. Waan takka isinirraan fiddan. Masha Allah jaabira kutaa. Bakka wanni isin kanaan ifajjeestu hin jiru. Wanni kanaan niin xiqqaadheettee asirratti se wiinarra kaasaa jettee akka dhalaa biraa bobboochuu hin jiru. Ziqiidha mucuyyoon. Maaltu bu'aa fidee?